Maaliif kijibda jedheen? Gaafa si lolanu maallaqa kana eegan gaafatamne maal goone jedhanii walitti funaanne jedhanii yaada kana kaasan waan siin jedhan qabu. Qooy kastin hima. Achi ba'ee. Ijoollee sirriitti rikkaddi. Hayyuu rikkaddi godhe sirriitti. Achi ba'ee tani. Achi ba'ee ittimee boruu nama kana filafitti tonatu sin gaafata jedheen. Hin salphattan. Aduu sin waa takka baatanii asirraa gad dubbatan natu ba'ee tokkoffaa sanirraa gad dubbata jedheen. Injira sagaleen kan ishiitillee kan kiyyallee. Maal jedheeni? Maallaqa sin funaanaa jirtan kun isin hin gaafatamne booda nani machuu keeti jechuudha. Dawwaleen gurreetti dawwale mijatti gurraatti sana ogaa beettee jiraatte gurree dawwalee maallaqni kun maalaaf gurrame jedheen. Kazzaa anaa ba'ee mana ga'uu viidiyoo sun bade. Baasa viidiyoo san hoo jiraate. Eenyutu balleesse tiiktookii gammee bilbileen ture eenyutu balleesse viidiyoo san? Hin beeku. Daqiiqatti anumaa viidiyoo kana gaafatee maaliif balleessi jennaan faasikaa midhaan wal kulaatti viidiyoo kootaaf tolaa Meerra deebi'ee waa si gaafadha. Amma leerra deebi'aa dhiifama naa godhi. Maallaqni gammeen viidiyoo hojjetee hospitaalli birrii guddaa nu gaafate jedha sana dumbulloo tokko hin gaafatamne ka jette kanarra naa deebi'e. Gammee majammaraa viidiyoo si saraa birraa alta xayyequun ba'amaranyam nagaraaluu kafallak. Viidiyoo gammeen hojjete san. Ishee sanitti birrii hin gaafatamne jarri kun. Birrii gizee gammeen viidiyoo humna keenya ol ta'ee jira jedhu micayyoo yaa dhukkubsu haa ciistu malee hospitaalli dumbulloota kan gaafanne. Kazzaa ba'ee gara manaa galeen. Galee mana ga'u viidiyoochi bade. Viidiyoochi akkas jedhamee dalagame. Maal tani balleessanii namni walitti dawwalee biree viidiyoo qofa Eegasi dubbii kana bifa mormiitti maallaqni sin gaafatame jiru maaliif kana jettan jettee booda mana yeroo ati geessu viidiyoo gammeen tiiktookii gammee ragal lakkifame sun kaafameera jechuudha. Ta'ee jira viidiyoon. Kun ana sumarratti dubbate. Baaseedhaan gaasii roora jira san baasee diinaa raggafi jedhaani. Ani maali isaanii fooloo isaanii ofirraan qabu mara tiiktookii isaanii hin qabu ani. Ana kanneen qabu. Warri koomentiidha. Gaasii irraa kan jiru namatu jira. Warri komentii atitti si birattis waan biraa barreessa isii birattis yaa barreessa rakkoon jiru deemanii gastu marraa warra jiru sun aboo warri gastii baasa kuno namni kan jira asitti gastiirra namni kan jira yoo dhugaa si muddee jiraate baasa gastiirra dhagaatu ni argattu okay kana dubbiin kana kun dhibaa jiru nu kana. Ganni waliin wal dhaba turre siin jedhu an wal dhaba illee jedhu baay'isawwee waa'ee kiyyaarraa saama gisee hunda si galee an dammoo zuma jedhaa jiraachaa ture si galee agaarraa. Amma dammoo haqimii kiyyaa waqtee si galee haqimii kee ol oggaa ta'u dammoo dhufta karamoo miidiyaa kanatti dhufta. Namni tokko hakim beetii ofii deemee yoo haqimii isaa tolte maal jedha? Yaa uummata na bira dhaabbadhaa humna koo fixadhee jiraa jira. Garuu uummatatti hin baay'iniin duratti hiriyaa maatiitti siqutti dubbatan noo waan dhuunfaa ta'e waan uummataa ta'e malee. By the way, waan akkasiitiin annamaan dura waa tokko osoo hin jenne amma gisee hunda beektaa ajandaan kun gisumaan dhufa si galee andammoo wanta dhugaa tokko irratti dhugaa ta'e si waliin nan dhugaa dhugaa tokko hin qabaanne gadalii sintamaadhaan guddaa kan qabu. Yoo ati garuu dhugaadhaan kan hojjettee si wajjin hin seenaa rakkoon tokko hin jiru. Maa gadalii sun nu lamaan illee qabaatu baachuu hin dandeenye rakkoon tokko jira qotaa taane jiraan si galee. Andammoo waan kana dhiisee jira irraa fadhee jira waa'ee ishiit irraa illee haasa'ee hin beeku lakki waa'ee ishii dubbattee beekta maqaa ishii dhooftee hin beektaa jedhan uummanni kun haa gaafatu. Uummanni kun misikiree waan ta'eef. Si galee. Har'a dammoo ishiin baatee biraanuun akkana godhee biraanuun akkasana godhee jechaa jirti waan ta'eef marrajaadhaan qaba marrajaan harka keessa jira. Marrajaa kanaan akka nama miidiyaa Oromootitti akkanaa gaafattaniif. Yoo ishiin dhugaa qabaatte mana keessanitti dhuftee bakka isin nu yaamtanitti nan dhufaanii dhuftanii akkana jettee ni jirta akkana baddaltee jirtoo jettan aniifama nan gaafadha. Si galee? Maal irratti wal loltanis? Uuma takka. Waan marratti lollee iyyuu hin beekan. Na biraa dalagaa tokko simiti kayaalchisaa ture tokko simiti maali? Simiti kayaalchisaa ture. Ani Joordaan irraa fide baay'ee ishee.
ኦኬ ሲሞ ጋሜዳ ከን ጆርዳን ራፊዴ ጋሜዳ ይሰን በዛ በኩል ያለው ጨርሶ አግኝቶ ነበር ጆርዳን ረገረ ዱባይ ካን ዱፍ ታሲሴ አና ካን ዱፍቴ አረፍቴሌ አና ቢራ ካንቴ ሰሌ አና ቢራ ካን ካቴ ደብራ ዲምቴን አረፍቱሌ አን ወብራይ እንደሞ ወንቱንዱ ስላ ካናቲ ፊዴ ካናቲ ፊዴ ወሉላን ጋሜ ፊደንሲ አቱሬ በል አንጋሜን ላ ላ ኢሳላ ኪት ደመኒ አተቀበለን ማለ ካን ጆርዳን ራፊዲ አና ካን ቢዛ ባሴ ኤርጌፍ አና ካን ደሜ ቦሌ ፊዲ አና ካን መነ ከያ አሳረፈ አና ካን ረርሰሙሌ አኑ መቴ ዱቢን ዞሬ እኔማ ገና ስንተኛ ዙር መሰለህ እኮ በሚደርሰኝ 6 ነን እኮ አይደል ወለቲ ቡይንሲ ከሰ ማልቱ ሪያችቲ ማይሰማሊዳ ወለቱ ቡይንሲ ከኛ ዱጋ ዱባቱ ራፊ ተናንዱራ ትሌ ገስቲ ወይ ተረተና ጋጂ ቱርጤ ያደጥሳ ለቀጣይ የምትሰጣት ልጅ ሌላ ናት ለኔ የሮ ዋይ ሼ የሮ ለም ወካሴ ሼ ዋሜ ሙጨቲ ሼ ፋሲካ ዋሜን ቱሬ ዋይ ሼ በጣም እንደውም ደወልክ ነኝ እንጂ ፋሲካ ደወለ ቱሬ ሲገሌ ገኒና ነባዬ ነጎዳቴ አከና ሙማ ተቆጥቴ ቹዳ አከና ሙማ ተቆጥቴ እሺ ባዬ ነጎዳቴ ማለፊ ሶባን ነጎዳቴ ሲገሌ ብራኑን ተናንዱራ ባዬቴ ኛታ ነደወቴ ሚዲያ ዋሳ ከናም ባቴ አወጅ ሲገሌ ሳኒስ እሺ ጀሬ ደበሬ ኢትሪያቲ ደጋጅርታ ስለዚህ አሁን አንተም ጊዜ ልስጥ እያልክ ነው ነጋይ ሰንሌ ኢትዲሴ ኢረ ደበሬ አጋው አንሌ ኢትዲሴ ኢረ ደበሬ ኢትዲሴ በቃሜ ወን መጀቴ ዩ ዲሴ አንሌ ዲሴ አቱማኑ ዲሲ በቃ ዲስ አጀንዳ ኡመት ካርት እንተን ጀሬ ዲሴ ብራኑን ውያ ካንቱ ደካልበት ጅራቻ ጅሩ ኡፍቴ ነንዴማ ጅራና እንጀቴ ሰዴም ተጀናኒ አይ በቃ ኢጆሌ መነና ቀባኒ ወንዶ እንደና ፊጣኒ ነንዴማ ጅራና እንጀተን ላይቭ መረን ቱረ ከመት ላይቭ መረ ቱረ ማለፍ ነቲ ሙድደሬ ማልታቴ ረክኒ ማል ደረጀ ኤኒ አይ በቃ ገለቶሚ ዋና ጎቴ ቡቼ ከየ ምናምን አንጀቴ ካቴ ነብራዴም ተርከሽ ነብራዴም ተንቦዳ ጆሌ ነብራ ፉዳሱ ውያ አፍሪፍ ማን ዱዋ ከስተገደኒ ብራዴመን ማልኛት ማሉግድ ማሉ ፈተን ጀኔ አትብር ሁለ ማብረ ከነብራ ፉዴ ለምኩን ኤኙ ለጋሜዳ ሞይ ቹር ባለ ተነ ኤኙ ለሲራ እንዴ ባባ ነብራ አይ ነገር ላይቭ ረቶሬ ሲንጀ ሰንደሞ ፊ ረጋ ባተ ረጋናን ቀብ እሺ ጉያ አፍሪፍ ማን ዱዋ ከሰ ገልቸኒ ብራዴመኒ እሺና ሰኒን ቦደ ዋና አባ ከና ጀሩን አብዴናን ጉያ ካን ካቴ ገረ ብራበድ አቹማ ባቴ ሉኩማን ባቴ በርባዱ ዲያ ማርቶ ማሺ ረጋ ባቴ ቦይሲ ነን ማናላ በቹ ሲገሌ የዱ ሸበካ ማና ነመጀፉ ሰቲ ሞበደ ጀዱራ ሰመን ጀረ ዱፈ ማና ከብራፉ ዳበደ ማን ዱዋ ሰን ኬሳ ካቴ ጉያ ካን በደፉ ማሺቲ እንደምተ በቃ በየተ እንደም የተ ማሺቲ ናንጀተ ረጋ ቀባስ ኬሳ በስልኪ ኬሳ ጉያ ካን ባቴ እንደምተ አኒ ደወላ ፊ ኤሳ ጀርተ ምጀት ኤሳ ጀርተ ጓንጅዱን ሀረኑፋ ቦሩኑፋ ኢፍታኒ ኑፋ ማለፊ ከፈና ቢጃመዳን ባቴ ሲንጀሬ ከፈነ ደግሞ ሻንጣ ጉዲ ከተቆነ ብራ ቀብድ ገኒ ኮቱ ከፈነ ከፍረዱ ማል ካወጣ ማሉ ፈታ ኮቱ ከፍረዱ ያ ጉያ ጉያ ትደወላ ዱር ቢያንስ አጓጂ ነብራባት ጊዜሻን ጊዜ ጃኦል ትደወል አንሰው በቀብረ ጀቹ ኮ ከፈነ ከፍረዱ ማሉ ፈታ ብየ ከነ ሙቃቲ ጅራ ስለ ማሉ መካወጣ ቦሩሌ ደግሞ ባቴ ኡመታ ተቃ አጀንዳ አንተ ኮ ከፈነ ከፍረዱ እንጀደን ቡቼ ኮ ቢዚንተ ቡቼ ለካ ጊዜ ሰንሺ ማልታቴ ማናን ቤቱ ገራ ባቴ ቲንደምቱ ማና ዱዋ ከሰ ጀርቲካ namni fuudhesun waa godhaaf hin jiru dhiisan biraa deeman isa kan bakka aduu kan aduma tokko dhuftee galgala asuma dhuftee shaantaa kana fudhatte galgala jechuudha mishiti anillee shaantaa kana wadi babaasee waggaa dhufusan nama beekutu dhufee fuudhee sii gale indee bakka nan rifadha anillee nama wadi beekutu mucaa kana sii fudhaa jira jedhee tuma nan rifadhe hiikaa sanitti kenne bakka nagaa ta'a jedhee biraa wal deebi'e guyyaa kaanitti manni jala gubate jennaan dawwalee fi natti man ijoollee miidiyaa kanatti ganni maal taate naan jedha dawwalee ganni akkam taate naan ba'ee jira tarrafee jira buchee kiyya akkam jirta nagaadha naan jette baga nagaa jiraatte wanni si gargaaru jira jedhee akka namummaa tokkootitti
Hai homuun jiru naan jette okkee shigala soomii jedhee irra cufadhee ba'e. Guyyaa kanatti hospitaala dhaqxee hospitaala keessatti hin ciiste. Dhaqnaan achitti illee guyyaa afurmoo maal dhaqee gaafadheen hospitaalatti. Gizeen hospitaala dhaqee gaafadhu san maaliin jedheeni isaan birrii wayii irdaataa viidiyoo wayii dalageen turre gammeen. Dhagaamaa jira sa. Dalagee ture. Baay'isa wayii asaallee ogaasitti dheerecha dhiifama. Waan asii asirratti waan hin dhoofin. Boodallee akka kanaan na gaafattuuf jedhetan. Kazaa viidiyoon tokko dalagamee jennaan hospitaala nan dhaqee anillee odoo viidiyoon dalagamee naan hospitaala dhaqee hin agarre dura maal taate jedhee dhaqee gaafadhee deebi'ee guyyaa kanatti illee dhaqee gizee sadii moo gizee afur dhaqee gaafadhe. Aduu kanatti ganni birrii meeqa gaafatamtanii falmattu jedheen. Homaan gaafatamnee naan jedhan. Homaa? Haalatti moo? Homaa haga ammas bisaatarii takka namni nu gaafate tokko hin jiruu naan jedhan. Maali gammeen birrii guddaa gaafatamte nuun jedhe biree itti sii dhufa yaa tokkummaa kee taragaagge. Jechuun sirreessaa walii galaa deemnuufani maallaquma tokko iyyuu hin gaafatamne jedhani hospitaala keessatti. Marrajaa ofii qabdi boo'isii si bana rakkoon tokko hin jira bara amma saniifan amma yaadhee sitti haasaa jira. Kanaaf tokkummaa naa fidaa akkas hin jechaa ture sii galee maaliifi? Irra deebi'ee si gaafadha. Hospitaala keessatti maallaqa tokko iyyuu hin gaafatamne. Sa'aatii sanitti sa'aatii viidiyoon maallaqa guddaa humna keenya ol ta'ee dalagame jedhu sanitti maallaqa hin gaafatama. Qabadhaa sagalee kana ammallee sa'aatii ishiin humna keenya ol ta'ee jedhu dalagame sanitti maallaqa hin gaafatamne malee dhaggeeffadha. Dhaqee hospitaala. Hospitaala dhaqee jennaan taa'anii jiran. Anu waasi biree sa'aatii gammeen birrii guddaa nu birrii guddaa gaafatamte humna keenya ol ta'ee maallaqa nu gargaaraa jedhe sana maallaqni gaafatame hin jiru. Dumbulloo takka never. Dumbulloo takka namni gaafatamne namni gaafate hin jiru. Hin jira ragaan. Fidaa falmattullee ishiillee fidaa hin jira ragaan rakkoon tokko hin jiru. Gammeen maalirra dhaabbate viidiyoo sana hojjete? Gammeen maalirra dhaabbate viidiyoo sana hojjete? Dhaggeeffadhu kaa kanallee tasii dhufa. Nan dhaqe hospitaala. Dhaqee jennaani. Ijoollee rikkardii godha. Dhaqee jennaan. Nagaa jirtaa jedheen akkam jirta fayyaa keetti jedheen. Anan jedhu. Maal taate akkana taate? Maalidha rakkinni? Maal taatetti paaspoortii illee hin qabdu jedhani? Maaltuma rakkinni sirra ga'e nama jedhee hospitaala dhaqee gaafadhe. Biraanu dhugaa dubbatu hoggaa ta'e naan jette. Aduun si biraa ba'u. Cubbuu sitti dalage cubbuu keetiin laqabe naan jettee jira boo'isiin ishee. Aduu si biraa ba'u cubbuu sitti dalage cubbuu santu naqabe haqa keeti ani jedheen barandaa buluu dandeechaa beela'uu dandeechaa waraqata kee garuu hojjechiifatuu qabda biyya kana keessatti jedhee. Ana Oromoon boru na gaafata boru maal irra geesse naan jedha duruma mana kanaa gadi ishiin hin baane haga bullee bule oobadhullee karaarrallee ciise garuu waraqata kee biyya kana keessatti barreeffatu qabda jedhee. Nan dhaqee kana naan jettee kaatee ishiin illee bakka dhiifama jettee sitti cubbuu sitti dalage naan jettee okee rakkoo hin jiru ammallee waaqayyo rabbiin nagaa si haa baasu fayyi jedheeni garuu jedheen viidiyoo humna jira achi keessatti jechuudha ijoolleen dhiiraallee jiranii maaliifi mucaan hiriyaan wajjin deema yoo lonaatti kaase biraan nu dhiisi bakka naan jedhe akkamittiin dhiisa dhugaa rafin dubbadha maaliif hin dhiisa kasa ani nama mataa naan jedhe ndoo mucaan hiriyaa kiyya jechuudha goddenyaan kiyya. Maaliif haqaan dubbatanii viidiyoo kana dalaguu dandeessani? Maaliif viidiyoon kun sirra dalagamuu danda'e? Maaliif sobda? Maaliif kijibda? Hin jedhina. Akkanumatti qalba qaalii riikardiitu jira si dhaggeeffachiisa. Maaliif kijibda jedhee? Gaafa si lolanu maallaqa kana eegan gaafatamne maal goone jedhanii walitti funaanne jedhanii yaada kana kaasan waan siin jedhan qabu. Qooyee kastiin hima. Achi ba'ee. Ijoollee sirriitti hayyuu riikardi godhe sirriitti. Achi ba'ee tani. Achi ba'ee ittimee boruu nama kana filafitti tonatu sin gaafata jedheen. In salphattan. Aduu sin waa takka baatanii asirraa gad dubbatan natu ba'ee tokkoffaa sanarraa gad dubbata jedheen. In jira sagaleen kan ishiitillee kan kiyyallee. Maal jedheeni? Maallaqa sin funaanaa jirtan kun isin hin gaafatamne booda nani machuu keeti jechuudha. Dawwaleen gurreetti dawwale mijattii gurraatti sana dhugaa beettee jiraatte gurree dawwalee maallaqni kun maalaaf gurrame jedheen. Kazzaa anaa ba'ee mana ga'uu viidiyoo sun bade. Baasa viidiyoo san hoo jiraate. Eenyutu balleesse tiiktookii gammee bilbileen ture eenyutu balleesse viidiyoo san? Hin beeku. Daqiiqatti anumaa viidiyoo kana gaafatee maaliif balleessi jennaan Faasikaa midhaan wal qulaatu viidiyoo kootaaf tolaalechi. Meerra deebi'ee waa si gaafadha. Amma leerran deebi'aa dhiifama naa godhi. Maallaqni gammeen viidiyoo hojjetee
hospitaalli birrii guddaa nu gaafate jedha sana dumbulloo tokkoon gaafatamne ka jette kana irra naa deebiime. Gammee majammaraa viidiyoo sisaraa birraa altaxayyequም በአማርኛም እነግርሃለሁ ከፈለክ ቪዲዮ ገሜ hojjete san ጊዜ ሰኒት ብሪን ጋፈተምነ ጀሪ ኩን እሺ ብሪ ጊዜ ገሜን ቪዲዮ ሁምነ ኬኛ ኦልቴ ጅራ ጀዱ ሚጨዮ ያዱቁ ሱዋጪስቱ ማለ ሆስፒታል ድንቡሎ ተከንጋፈን ከዛ በይ ጋር መና ገለን ገሌው መነገው ቪዲዮ ይባደ ቪዲዮ ቻከሰ ደሜ ደለገም ማስተኒ በለሰኛ ነብዩ ከዲደወለ ብሬ ቪዲዮ eegati dubbii kana bifa mormitti maallaqni isin gaafatame jiru maaliif kana jettan jette booda mana yeroo ati geessu viidiyoo gammeen TikTok gammee ragal lakkifame sun kaafameera jechuudha. Ta'ee jira viidiyoon.